سمعت عنهم دكتور شريت gamuu ta'e tana gartee bal'isiyaati. Bal'isiyaati. Aartiin eenyuun nuti abdii dha. Hanga rabbiin bal'isee oliin bal'isuu danda'an akkamii yaadda ifiifu? Bal'isiyaati. Rabbiin bal'isee si kan maali dabalachuu qabda. mushammaadha moo farshaadha sammuun bal'isiyaati yoggaa itti tan atuu bal'isiyaati. Fuudhee. Dhalaa san malee sagalee haadha duuba jisaa dhagee. Sagantaatu mee abbata akka fidaa qaba eessa jirti yaa? Eessa jirti mee? Bira si geessin haasawaa. Sagal afaaniin 19 haasawittan hin jirtu hin jirtu eenyu sobdan wayin ijoolleedha wayin ijoolleen hin beekaas. Yoo bareedduu sana dhorkitanii. Yoo beeyte duuba as keessa baala dhalattee fuudhin. hin jirtu. Hin jirtu kaatanii nan fedhu qotte. Kamiidhaa qotte. Ta gurbaan fuudhe sannoo. Tagidaa meeqantamtu jira meeqantamtu jira. Akitti sammaleen beeytu. Sammaleen beeytu. Mee abbata akka fidii meeqaatanii afaaniin dhibbi takka as gurbaan maallaqa qabalee qorate. Geessinee si fuudhu. Hawwattoota hordoftoota Mahammed Adama akkuma isin ilaaltanii argitan kanatti. Maal dhaabbatee maal barbaachisa? Nujjoo dhaabbatee magaalaa tana keessa dhaabama ta'ee barbaannee anaa fi amma ka'ee fi Mahammadii gara faatu qabee fidee eega finnellee kunoo. Wanti intalti inni jaalate intala sanitti gartee qalbii khushuwa qabdu gartee namni harkataa fi dhabu wanti takka fuudhaa fi heeruun hireen harka rabbii jirtu. Rabbii yoo si jaaruu wadni ni jaalata. Wanta kanatti yoo rabbiin siin bade gartee miti intala jaalatee hin qabne. Adaata uffadhe billaa wahii dhatte filaa qomaandara bufaaree suuqadhe iftahee jiraachuuf aadaa leellifadhe. Laakunuuf daawwattoota hordoftoota akkuma isin ilaaltanii Adaan Oromoodhaa sirba isaa hojii dibamee noonni kennan haala kanaan keessaa gayyaatu jira. Qabsoo goote horomsuun dhiichiifnee ragannaa adaan teenya faayaa addunyaaf mul'ifnaa seenaan teenya faayaa addunyaaf mul'ifnaa. Awoo maali wayyoon malee. Gurbaan maal Shayini baraan mashkuulatti jira ammaa tasgabbaa'ee meedaa ilaalinaa jechuudha. Silaanin maaluma wallisaan dargaggoon shamarran sirbi qalbii yoo dhala baasan akkasitti joo jiru. Amaana abbootii jabeessa. Wamma haala keenutti madaqaa sirba keetii wanni jabeessa. Dhagee sirba keetiif dura dhageessitti nima dhageessi jalaa haasani. Si jalaa fuudhan sirbaas dura sirba keetiif duran. Awwa sirba kee barra. Dhagee sitti nima dhagee mataa jiru. Dhugaan sitti himaa beeku. Warra kanaa sidaan duraatti deebisa yaaqee. Harka kana hidhuu qabda barra. Haadha isinii ture Haadha saamuu siin kaayaan. Awwaana ni din. Hoo eegate laa wallaalte Hedi harka hidhamee haa ta'u. Ati gaafa dhukkatan na dhiibbaa. Woo taayigat. Laash. Namtichi ammaa tasgabbaa'ee itti dhaqi waan san itti bishaan kana fa'aatti kan jiraan jaqaan. Ati laa Mashkuularraan jira. gaafa qaalsii tokko sinna dhiitee huban. Eessatti? Najjaashirrasii rakka sinna dhiitee. Intaltummaan intalti ati maraattuuf tun. Boos qarshii sirraa kafallee si fuusim. Intalli tamna buusuftan boo. Taayirraatu qoomatti taasisan. Waan barbaadu. Heemi woo idda fi gaafa. Qaama kan itti hidhe aadatti. Gaafa daawwan waan akka nurraa godhatu. Meetti ni yaadaati. Gurbaa kana waan fadhii isaa tana guutaaf kaa'isin. Fadhii isaanii guunnaaf kaatuba akka nama guunnaa fi nama Ibaddu hiika. Fidiyaa. Mucii maree gaddaa tamma bira jirtu torbaan takka bira Fuudhee jirtu gurbaan tanaan. gurbaan fuudhee sana. Haa fuudhu haa gurbaan dantaadha. Odalaan meeqaan tamtu jira bara. Fuudhee. Dhalaa san malee sagalee haadha duuba jisaa dhagee. Sagantaatu mee abbata akka fidaa qaba eessa jirti yaa? Eessa jirti mee? Bira si geessin Sagal afaaniin 19 haasawittan hin jirtu hin jirtu eenyu sobdan wayin ijoolleedha wayin ijoolleen hin beekaas. Yoo bareedduu sana dhorkitanii. Yoo beeyte duuba as keessa baala dhalattee fuudhin. hin jirtu. Hin jirtu kaatanii nan fedhu qotte. Kamiidhaa qotte. Ta gurbaan fuudhe sannoo. Tagidaa Meeqaan jira meeqaan tamtu jira. Akitti sammaleen beeytu. Sammaleen beeytu. Mee abbata akka fidii meeqaatanii afaaniin dhibbi takka as Gurbaan maallaqa qabalee qorate. Geessinee si fuudhu. Hai. Gurbaan maallaqa irraa kafalee fuudhe tallaa. Maallaqa irraa kafaltee fuudhu ni qabdaa. A'uuzu billahi min shaytaani rajiim. Haa gurbaa kana deemiti. Dhagee. Deemi. Bakkee. Dhalaa baantan tana. Deemi dhalaa tan Intala fuudhee bira geessu. Yoo inni kun fayyaa ta'e dhalaan nama akkana jiru ayyee. Rakama Dabee fayyaa 30 isin eeyyama. Fayyaan qaba. Maraana jirtu.
Dhala maraata siin eeyyamtu jira. Takkana Yoo isa kana wallaan ta'ee fayyiftan geessinee fuusisuu dandeenya. Akkatti eenyuun raayyamaa osoo ta'an hundi gurra cirree tolchiniitti taanillee. Gammuu ta'e tan agartee bal'isi yaaddi. Bal'isi yaaddi. Aartii eenyuun nuti yaabda. Hanga rabbiin bal'isee oliin bal'isuu danda'an akkamiin yaadda ifiifu? Bal'isi yaaddi. Rabbiin bal'isee si kan maali? Dabalachuu qabda. Mushammaadha moo farshaadha sammuun? Bal'isi yaaddi yoggaa itti tan atuu bal'isi yaaddi. An bal'isee yaadu jira hanga. Ifi kami bal'iftee yaadda? Waan rabbiin sii kanneela. Badaka sammuu bal'isaadha. Yaa'oo. Bal'isa. Aboo iftas gabbeessi. Hoo mashguula ta'uu isaa fuunee sheekuma kana geessinee halli itti lallaamu qe'ee kaa'an yookaan. Namtichi mashguula jaame maa. Mashguula naan jirre zaamaan jira narra. Fuunee itti geessinaa jiran. Fuunee itti geessinaa haala kan godhaa jettanii. Mana maraataa geessuun mana misiyoon. Maraataa asii ni jira barkuun bakka dildila biraa san jira. Eenyu maraata? Eenyu maraata? Markazi geessinee quraanaa kan hundi Maraataa nu isin. Maraataa nu isin. Bara mashawtee fayyaame bar. Waan wajjaa isaa waliin qabu namma. Maraataa nu isin. Maraataa. amma gaangee yookaan takka namni takka Namni waan kana eegu namni waa babarreessu. Woomaan baasa jee namni waa barreessu hundi shawwiidha. Shawwiidha. Amma kun shattee jira. Bakki irraa qabneef tuffinne tun bakka. yaa muka yemmuu mee takka Dheertu. eega sheeyini kunis mashguula jee isa kana akkana jiraanidha halli yoo qabna fuunee yookaan markazi geessiu. Dheertuu bareeddu ittala bareeddu jaaladhe san. Saboosi Waan nama fokkottoota beekaa kana qabdi. dhaabtamoo isaati. Beekaa kana dhaabtamoo beekaa akkam maraatu. Maal nafuu jirti? Mee isa jirti? Abbaan takka mee isa jirti? Yaa Afaanii nafuu jirti? Afaanii. Tasgabbaa'ee haa. Tasgabbaa'ee. Dachii rabbii tana Kuno. buufaati. Tasgabbaa'ee. Kuno. Ajaa'iba. Kuno tasgabbaa'ee. Namni kana kana jiru baay'ee mataa irraa biraa jiri. Maal? Huccuu tanaas biraa jijjiiri. Akkasitti akkas malee yoo kadhanaan si beektu noo hin jirtu. Dhanaan si jala hin jirtu. Akkuma inni deemuuf tokko hin beekamne. Huccuu tiyya malee. Goo intaltummaa jettu sun akkana sin eeyyamtu bara akka jirtu kana mataa kan hundi akkana goote isiiwuu ni eeyyamtu ati amma bereeda Intalli maatii duraan siin heeruma siin jette. Tam intalti sammoo. Taa'amoo gurbaan amma deemmateen tun. Siin fedhanaan jedha. Duba dhalaacha kan maraatta dhalaan dachii rabbii tana. Kufan dhaloo qabatanii. Hundaan fedhu anis hundaan fedhu. Hundaan fedhu anis isiisan malee. Maas Nutti deemtee himattuu dubuuse gisee jirtu. Dheertuu lookoo furdoo tana. Nutti himattuu se gisee jirtu. Furdoo qalloo sun fedhu. namni nama mareessee kaawwan akkana Waan se yeroo jirtu nutti hima maanu nutti himatin. Namni kun guwaa takka yaadate nama saahiba fi tokkoon illee mareetee fi wata kanaa kana jee. mareessee shayitaana. Kun shayitaanatu marabeessa akkana bara godha. Namaa mareechuu qabda. Yaa jira Mataa keetiin deemtee kana hin fala fuute. fida amma. Kala fala fida. Itti qara'ii Salaanii keessa baasan namticha. Shayitichi ayata guyyaa dhiyoo sitti himasan itti qara'iiti. Keessa yaasi. Jinnootni kun. Boo jinnii nu isin. Jinnii nu isin. Jinniin tani nama narrabsina. Jinnii nu isin. Jinniin kabaja qabdi. Cal jettee mana sii teessi. Baala geetu kararra jinnumaa arrabsiisa malee. Jinniin kabaja qabdi. Yoom dirree deddeemtiimi. Dhagee. Sittiin himaa dhagee. Awwa namtichi kun maaliif amma dhufne dafee natti deebise. Namtichi aboo mashkuura sana namtichi duraanii nu mambeessu sheektichi shayinnis akka laafusu dhufa. Guyyaa bal'oo sana Saboo shayini takka kophaa yoo mashguula jechaa walitti duba akkam ta'an akkanatti halliitantu nu dhufa. Oguu kana ittiin duba hallii akka. shayini dhugaadhaan galtee waan sanii warraa hiiku Mahamadee ittiin beeku jiru galtee. Aboo sheekha dubra bira jira. Dubra babbareedaa nan fedhu bira jira. Si fuusi. Cara halaalin si fuusi. Sheekichi kitaaba malee maal Awwa qabu? gurbaa ana dawaa ani amma kanarra. Du'aa sheetichi si qaddee itti godhi. Saboo amma qe'ee Namtichaas fidi du'aadhaan itti. Naqabiin shakshakii godha. Maal? Waan kana shakshak godha eega. Nagalla kisaa isin hin dhawwa. Yoo isin na dhawwa isin hin dhawwa. Homaa shakshak godhaa mi gataa. Wal jabanii ramaman. Gataa. Kan godhatini. Sittiin himaa dhagee. Intala maanta nuti ilaalan caaltara jabootini. Kanarraas diimtuu bareedduu loogoo dheertuu tanadha. Diimtuun fedhu. Fedhu diimtuu. Gurratti yoo. Magaala. Waa makayyoo mashguula Magaala ta'e. dheertuu. Dawaa xiqqoorraa qabbanaa nu ta'an ijiini irraa nu hidhan. Yoo akka mizaante kiiloo 90 dhibba mizaantu. Injirtu waan namni akkasii jiru. Injiru waan namni gabbataa. Aan harka kan tatti sun ni mizaanti. Tajinnichi fuudhisa. Sabuuti maal irraa jaalatte? San dheertuu laatte abbansi hanga harree kana gaa. Ayyee. Bareedduudha dheertu. Rifeensi isiitis bakka tana gaa. Laata ammaan tan intala sanarra bareedduutiin arge ammaan tan.
Tagartee rifeensi kana yoo rifeensi sana yoo argite gartee miti ati kana gaggabdee nama dhooytu dha. Awwataa kaa. Dhuguma. Tanaa si buusi zammaanta. Sanjalaa gali. Kottu na biraan Sanjalaa gali. Gali sanjalaa. Qoose koree kun tana siin deemi. Ayyee sibiraan taabar sibiraan taabar. Amma siin tokko. Sibiraan taabar. Bakka inni oduu irra tafee Bakka tamit garte gaa. Bakka tamit garte. Mukumallee nurraa ta'anii hayaa Nama biratti argee maallaqaas nuuf sinaa kafalee si buusni sana. Awwataa. Tana si buusifna ammoo tana ta'e jaartii ishee tana tajaajilli dha gartee miti. Jinni jalaa maqaan dhaheen. ummata maamata muslimaa si Tana warra dheere minni Awwataa. fuulaan tanarra bareeddiu. Bilbila sini qabdaa. Intala muslimaa ammas. Ittiin si dawwala. Awwataa. Jette. Ittiin si Wallahi yaa'ate qonnaa fe'ana jaalataa. Al jedhame. Dhagee sitti yaadachi si taaju jira bara. Bara laal. Akkanumatti hin fissi qaba. wayin tanaamoo Wayyaa laalaa jiban. wayi dhalaadhaa fi qabda Hoggaan naa himuun toluma sana una fakkaatee hubbata. Ammoo. hayi Allah ji'a wayyaa dara ji'a. Dhagee. wani sidis harkaan gittaay hayi woo harkuma kana A'uuzu billaahi mina shayitaani rajiim. woo harkuma kana nurraayidha Fedhuu bara. awoo harkuma kana olyaadha nurraayidha hayaafi Dhagee. Ati na gubbaachitii. Kadir kontu ati kan tala bareedduun tala san fakkaatu arge. Kontu. Ayyeen hin ta'a naamusaan ayyee ta'i. Naamusaan ta'i naamusaan ta'enya. Dhagee sitti Faanu baree. isaaniin ta'a. Faanu sa'i. Faanu isaaniin ta'a. Astagfirullah. Istofurullah haatu.